Aga feetan wantoonni guddaa sin aarsulloo yoo jiraate dogongora aga naga'u dogongoroo hin qabdan. Dogongorri kun lubbuu keechan dabarsuu waa hedduu sin gochuu danda'a. Amma obboleettiin keenya kun aariidhaan kana gochaarti. Madaamidhaan ol loltee ijoollee madaamitiin ol lollaan aarii isaanii kushiinaa keessatti meeshaa kushiinaa caccabsuudhaan komadiinoo caccabsuudhaan haala kanaan aarii ba'aa jirti jechuudha. Kuni garuu dogongora hagana hin jedhamne boru waan hin taane keessatti kan nama galchuudha. Aga fedhan yoo aaranis waan akkanaarraa of qabuun giddi ilaalla. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya faarawwataa ta'an like share subscribe gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Viidiyoo akkuma jalqabarratti muree isinitti agarsiisuu yaadetti jechuudha. Yeroo tokko aarii xiqqaan dhagaa bobeechitii obsi guddaan mana ijaara kan jedhan sun dhugaadha. Obboleewwan keenya aga feenillee yoo aarre dogongora boruun miidhuu danda'an dogongora miidhaa gurguddaa nurraan ga'uu danda'an gochuu hin qabnu. Akka fedhe haa aarru aarii keenya san of keessatti gad deebisuudha malee baasuu hin qabnu jechuudha. Inni galeemti. Egaa obboleettiin keenya kuni akkuma nama kamittuu kushiina madaamii keessaa nama hojjettuudha. Barumsa isiniif ta'a jedheen. Yookaan namni waan kan akkanatti dogongortan jiraachuu dandeechuu gizee isaanii aarsan aarii isaaniitii waa wayii balleechuudhaan akka waan isaan miinuu garuu waan guddaa akkanaan goonu malee gizee isaan nu aarsanii wanta xixiqqoo nama baballeechina dhugaa dubbachuudha. Garuu wanti sun dogongora akka ta'e hundi keenya sirriitti beekuu qabna jechuudha. Dhuguma isinitti hima. Inna asirraa kan isiniin jechuu barbaade aga amma obboleettiin keenya kun madaamidhaan walitti buute. Sababa maaliitiin walitti buute yoo jettani sababa daa'imaatiin jechuudha. Daa'imti isaanii baay'ee nama sababdi. Osoo hin dhaanin na dhaante jettii. Osoo waan tokko hin godhin yoo amma waa naa godhi jettee qoy hojii isaan farkaa qaba xiqqoo na eegi jette dhaqanii naa hojjechuu didde jettee dhugaa waan akkasii irra deddeebiidhaan na mudataa jechuudha. Yeroo kana waan ati hin jenne dhattee haadhatti himte. Haati immoo dhuftee yookaan abbaan dhufanii sitti ka'u jechuudha. Yeroo sanii maal gootame obsuudha. Innaa madaamiin dhuftee itti dubbatte jechuudha. Yeroo madaamiin itti dubbattu madaamiidhaan ofii hin rakkattee qonnuma farkaa qabduun akka carraa fuulduratti argitee fuutee kushiina haala kana caccabsaa jirti jechuudha. Kushiina kana caccabsiteef wanti ishee dhiisan tokkollee hin jiru. Niif galee wanti dhiisan tokkollee hin jiru. Miidhama gurguddaa kana caalu miidhaa guddaa kana caalu ofitti fidde malee wanta ofirraa hir'iste tokkollee hin qabdu jechuudha. Kanaaf guutumaan guututti manni nu jiraachaa jirru kuni mana isaanii ta'uu sirriitti beekuu qabna. Mana namaa keessa jiraachaa akka garaa kootiin ta'a akka barbaadeen ta'a jechuu hin dandeenyu. Yaa nu lolanis yaa nutti iyyanis yaa nu ifatanis obsuu qabna jechuudha. Of keessatti gadi obsuun dirqama nu barbaachisa jechuudha. Maaliif jennaani boruu keenyaaf fuuldura keenyaaf maatii keenyatti galuudhaaf obsuun nu barbaachisa. Amma barsi jammarnu fakkeenyaaf ammaan ciqiciqiin jaaladhu jechuudha. Ciqiciqiin jaaladhu wanta godhinaan jedhan tokko nan godha ergan godhee xumuree immoo qaxxadeen deema jechuudha. Nama malsiinatti deebisu obsuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif obsa fixannee jirra haa ta'u garuu immoo obsuun immoo nama barbaachisa jechuudha. Obsuun furtuu ilma namaati. Obsi waa guddaadhaaf nama fayyada. Waa hedduudhaafis nama fayyada jechuudha. Inna haala kanaan amma meeshaa kana caccabsite wanti ishiirraan geechisan ergaa maal gootee madaamini sodaatanii rifatanii fiiganii poolisiitti dawwalanii jechuudha. Poolisii yoo suma dhufee qabee deemee yaani sammuu ishiitti tuqamee amiroo ishii sirrii hin jiru jedhanii eecha geechanii mana akimbeetii warroota maraattuu geechan. Iddoo san dhatte jechuun fayyaanis hin maraata. Maraattuu faana namni oole maraatuma waan ta'eef si maraachuu jechuudha warroonni achi keessa jiran. Maaliif nama akkana mana hidhaallee geechuu hin sodaatani jechuudha. Akkana nama godhuu jechuudha. Kun nama sodaachisa. Baay'ee nama sodaachisa. Sirrii miti dogongora guddaadha siniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaafuu gizee tokko gola ormaa keessatti waan goonu haa beeknu. Aariidhaan waa balleechuu deemuun boru nu miidha.
Aariidhaan akka feene dhaaru wanta mana isaanii keessa jiru meeshaa isaa ta'uu wanna barbaadeen birciqqoo takka cabsuu hin qabnu jechuudha. Birciqqoon wayi gadi meeshaa xixiqqoon jedhamnu birciqqoof sahaaniidhaan cabsuu hin qabnu. Mukaan komadiinuu akkanatti falaxuu miti jechuudha. Obsinee waa hundumaa dirqama keessa darbuu qabna. Guyyaan kun hin darba waan ta'eef yoo aarree mirar jenne kutaa keenya ol dhufne akka nama shintibeetii galuu tsalootii godhuudha. Kadhannaa du'aa'ii godhuudha malee aarii isaanii isaaf fuulduratti kushiinaa isaanii haala kanaan kushiinaa kanas maallaqaan hojjechiifatu. Aga fedhes haa ta'u nutu jaalatee itti dhufe waan ta'eef obsineetuma waa hundumaa sirreeffachuudha malee aarree oluma kaanee waan akkanaa balleessuun boruu waan guddaa kana caalu nu miidhama kanammoo gaabbiidha. Bar namni gizee aaree waa baay'ee balleecha. Gaafa yoo aarii sun irraa galee garuu gaabbiin gaabbii fi eegen duuba oolti akkasi jechuudha baay'een keenya kan ta'aa jirru. Kanaaf wanta akkanaarraa ofaa eenyu jechuudha. Keessattuu sammuu keenyaa eeggannu gola madaamii keessatti. Ijoollee baay'een sammuu dhabaa jirra. Ijoollee baay'een sammuu tuqamaa jirra. Sammuu keenyaa sirriitti eeggachuu qabna gola ormaatitti. Niif galee miti yaadni koo kan waa hunda dursu kan waa hunda caalu sammuudha waan ta'eef sammuu keenya sirriitti eeggachuu qabna. Kana gochuuf immoo of eeggannoodhaan hojjechuu qabnaa jechuudha. Niif galaati of eeggannoodhaan hojjechuu qabna malee akkuma nutti fakkaatetti akkuma nutti dhufetti gochuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf yaa hordoftoota kiyyaa hunda caalaa fayyaatu caalaa hunda caalaa obsatu caalaa gola madaamii keessatti yoo hojjennu obsaa fi of eeggannoo yoo isin jedhu of eeggannoo sammuu keenyaa keessattuu ijoolleen mana daa'immanii hojjettan adaraa keessan ijoolleen isaanii baay'ee nama aarsu tasa sammuu keessa nu dhabdu ijoollee baay'een sababa ijoollee isaaniitii kan maraatanis jiru kan dhibamanis jiru dhukkuba sombaa dhukkuba coggaarraa kan sababa ijoollee isaaniitiif godhatan jiru baay'een jechuudha nan beeka jechuudha takka dhukkuba coggaarraa sababa ijoollee isaaniitiif godhatte jechuudha duraan dhibeen qabdu. Niif galee miti kanaaf dhukkuba akka kanniin irraa of eeguudhaaf immoo har'a sirriitti of eeggannoo godhachuu qabna. Aaruu dhiisuu waa jechuu dhiisuu qabna jechuudha. Oduma arginu akka nama dhagarree osuma dhageenyu akka nama dhageenye sabsab jechuu isaan biraa deemuudha malee isaanitti deebisuun nun barbaachisu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo gurguddaa godhachuu qabnaa siniin jedha. Kana fakkaataa hordoftoota kiyyaa dhugaa baay'een gadde meeshaa kana birriidhanii maallaqa isaanii baasaniitii mana isaanii kan bareeffatanii namni kaatolaa waan tokko hin godhatu. Amma obboleettiin keenya kun kana goote jalqaba irratti mindaashii yoo xiqqaate mindaa ji'a 4 irraa muramu giddilaal jechuudha. Maaliif meeshaan kun maallaqaan hojjetame waan ta'eef harka isheetiin caccabsite waan ta'eef maallaqa isaanii isheetitu hojjechiisa malee maallaqa ofii baasanii hojjechiisan sababa ijoollee xiyyaatiif aartee kana goote hin jedhani jechuudha. Sababa eenyutiif hin quuftee jedhu malee waa biraa hin jedhani jechuudha yookaan hin maraatte jedhu. Kana kunoo kanaaf of eeggannoo godhachuu qabna miira keessa seennee waan hin taane balleessuu hin qabnu badiirraa of eeguu qabna. Nama ta'uuf immoo sirriitti badiirraa of eeggannoo godhuudha. Kanaaf hordoftoota kiyyaa hojjennee nagaadhaan biyya keenyatti nama galuu waaqayyoon nu haa taasisuu siniin jedha. Egaa viidiyoo kiyyaarraa asirraa dangoo labaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa baay'ee.